Dhaabbilee barnootaa olaanaatti baratanii bahuun ogummaa ofiitiin hojjechuun waanuma jiru ta'us kitaaba barreessuu fi isa barreeffame dubbisuun hayyuu cimaa nama taasisa. Kitaabni walaloo mata duree eenyu siin jedhu jedhuun Injiinar Lalisaa Bantiitiin barreeffamee eebbifame. Eenyu siin jedhu. Injiinar Lalisaa Bantii biyya Ameerikaatti dhaabbata xiyyaaraa guddaa tokko keessatti ogummaa injiinarummaatiin hojjechaa jira. Biyya kamiyyuu yoo jiraatan aadaa, afaanii fi seenaa ofii guddisuuf quuqamaan hojjechuu akka barbaachisu eerani. Hojii kamiyyuu yoo hojjetan eessuma yoo taa'an samii gaditti ardiidhaa olitti waa'ee saba ofii, quuqqaa saba ofii dubbachuurraa barreessuurraa wanti nama dhorku tokkollee hin jiru. Tokkoomni uummata Oromoof humna guddaa waan ta'eef tokkummaa daran jabeessuu akka barbaachisu hubachiisee jira. Nuti akka uummata Oromootti jabinni keenya, meeshaan keenya kan humna nuuf ta'u tokkummaa keenya. Kanan adaraa isin jedhu tokkummaa haala jabaachaa jiru kana jabeessitanii itti fuftanii. Pirezidaantii Waldaa Hayyoota Oromoo Dr. Guutuu Teessoo kitaaba barreessuu fi isa barreeffamee jiru dubbisuun hayyuu jabaa uummataa fi biyyaaf hojjetu nama taasisa jedhanii jiru. Aadaan barreessuuf, aadaan dubbisuudhaa gadi bu'aa ta'umsaa dararama guddaa nurraan ga'eera jechuudha. Seenaan keenya akka itti fufu, aadaan keenya bakka inni qabatee jiru jabaatee akka inni itti fufu barbaadna yoo ta'e, maalummaan keenya akka hin banne, akka hin dukkanoofne, akka hin dhimmisne barbaadna yoo ta'e barreessanii kaa'uun isa barreeffamu dubbisuun dirqama. Barreessitoonni dubbisnes aadaa, afaanii fi seenaa ofii dagaagfachuuf kutannoon hojjechuu akka barbaachisu himani. Kennaa walaloo qabuun kan barreeffame ta'uusaa hamman dubbisetti hubadheera. Kitaabichi kitaaba baay'ee bareedaa, ergaa bareedaa qabuu fi hawwataa ta'ee dhaloonni kamiyyuu dubbiseerraa hubachuu kan inni qabu ta'uusaa asumarraan affeeruun barbaada. Kitaaba kana aga ta'e erga inni bahee dubbiseera. Ammas dubbisaan jira. Walaloowwan babbareedoo aadaa fi seenaa keenya irratti xiyyeeffatan keessumaa akkaataa itti tokkummaa keenya jabeeffachuu qabnu, akkaataa itti wal wajjin laga ce'uu qabnu irratti kan xiyyeeffatanidha. Irra caalaa walaloo kana namni yoo kitaaba kana dubbise waan baay'ee irraa barata jedhee amantaa guddaan qaba. Kitaabni eenyu siin jedhu mata duree jedhuun barreeffamee eebbifamee walaloowwan dhufaatii seenaa qabsoo Oromoo qabatan 70 ol akka qabu hubanneerra.